kabajamtootaa fi jaallattoota keenya hundaaf baga nagaan dhuftan. Rakkoo teeknikaa nu mudateef dhiifama guddaa isin gaafanna. Amma garuu deebi'uun oduu fi odeeffannoo yeroo ammaa isin biraan geenyuuf qophiidha. Har'a sagantaa keenya keessatti gabaasa irratti kan hundaa'e yoo ta'u, muummichi ministeeraa fi dhimma bilisummaa yaadaa irratti dhiibbaan jiraachuu fi haala nageenyaa naannoo Finfinnee keessatti lubbuu lammiilee dhabamsiifamaa jiran isiniif kan dhiyeessinu yoo ta'u, gama birootiin ammoo tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo gola Oromiyaa keessatti tibbana taasise kan isiniif dhiyeessinudha. Akkasumas tarkaanfii ulaa Hormuz irratti fudhatameen addunyaa irratti dhiibbaa dinagdee dabaleera kan jedhu qabannee kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u, oduu haaraa xiinxalaa fi odeeffannoo bal'aa isin biraan geenya. Nu waliin tura sagantaa keenya irraa hin hafinaa jechaa kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan like, share, copy link gochuu fi subscribe gochuu hin dagatinaa jechaa gara bal'ina oduu keenyaatti isin ceesisaa. Oduun kunooti. Odeeffannoo keenya ka jalqabaatiin bilisummaa yaadaa Itoophiyaa keessatti ukkaanfamaa jira jechuun gabaasni ba'e tokko ifoomseera. Har'a eebila 24 bara 2026 muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo ammaa biyyattii keessatti bilisummaa yaadaa ukkaamsaa jira jechuun gabaase. Haa ta'u malee namoonni dhugaa dubbachuu irraa duubatti hin deebinee jira. Gabaasichi akka beeksisetti namoonni dhugaa barreessuu irraa duubatti hin deebine jajjabootu jira jedhe. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti haalli gaazexeessitootaa baay'ee yaaddessaa ta'ee jira jechuun gabaase. Gaazexeessitoonni hedduun namoota hin beekamneen dhoksaadhaan qabamaa jiru. Yakka hin dalagamniin himatamaa jiru jedha. Akkasumas bakka isaaniin hin beekamnetti hidhamuun babal'achaa jira. Miidhaan yeroo dhiyoo kana raawwatame keessaa tokko gaazexeessaa beekamaa fi gaggeessaa gulaalaa Addis Istaandard Miliyoon Bayyanaa irratti raawwatamedha jedhe. Gaafa eebila 15 bara 2026 namoonni uffata siivilii uffatanii fi fuula isaanii haguuganii waajjira Addis Istaandard Finfinnee keessatti argamu irraa gaaffii ni barbaadamta jechuun qabanii fudhatanii deemanii jedha. Erga sana booda odeeffannoo bal'aan waa'ee isaa ibsu hin jiru jedhame. Poolisiin mootummaa isa to'annoo jala hin oollee jedha. Ibsuun isaa shakkii uumaa jira. Kana malees mootummaan federaalaa bara 2026 keessatti miidiyaa Addis Istaandard irratti faayidaa biyyaalessaa irra balaa geessiseera jechuun himannaa dhiyeessuun eeyyamii isaa haqee ture. Bara darbe keessa humnoonni nageenyaa waajjira miidiyaa kana sakatta'anii gaazexeessitoota hidhuun isaanii ni yaadatama. Haalli kun gaazexeessitoota hedduu sodaachiseera. Hedduun isaanis hojii isaanii dhiisanii jiru. Gaazexeessitoonni hedduun hidhamanii jiru, reebamanii jiru, gara biyya biraatti baqachuun dirqama ta'eera. Gaazexeessitoonni alaa hedduunis Itoophiyaa keessaa ari'amanii jiru. Bara 2024 keessa gaazexeessitoota tokko miseensa siyaasaa mormitootaa waliin wal quunnamaa jirta jechuun himatamee biyya keessaa baafame. Namni siyaasaa sunis torbee muraasa booda ajjeefamuu isaa gabaasni kun mul'isa. Baatii guraandhalaa bara 2026 keessatti mootummaa fi qaamoleen isaa miidiyaalee akka Addis Istaandard irratti lola odeeffannoo qindaa'e banuu isaanii himachuun haala daran yaaddessaa uumeera. Itti dabaluunis aangawoonni mootummaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu jechuun ibsaa jiru. Akkasumas nageenya biyyattii ammallee haala sodaachisaa keessaa akka jiru himu. Haalli kun bilisummaa miidiyaa fi mirga yaada ofii ibsachuu Itoophiyaa keessatti daran xiqqaachaa jiraachuu agarsiisa. Namoonni dhugaa barreessuu irraa duubatti hin deebine jajjaboo hedduutu jira jechuun The Economist gabaase. Kibxata galgalaa eebila 21 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo raata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Gabaasa kana waliin ani wabii biyyaati. Shaggar Siitii kutaa magaalaa Buraayyuu keessatti namni guyyuu ajjeefamee gatamaa jiraachuun beekame. Waraana murna maafiyaa PP bineeyyii garaa naasuu hin qabneen dargaggoonni Oromoo yakka malee yakkamuun mana adabaarraa baafamanii halkan ajjeefamaa jiraachuun ifoome. Shaggar Siitii kutaa magaalaa Buraayyuu Gafarsaa fi
Gujee keessatti waraanni murna maafiyaa PP namoota hidhaa dheeraa baatii 9 olii mana adabaarraa baasuudhaan guyyuu ajjeesuun reefi bulee argamaa jiraachuun ibsame. Akka jiraattonni jedhanitti tibbana qofa namoonni ammaaf maqaan isaanii nun qaqqabin jiru bakka addaa Subbii jedhamuun waamamtu keessatti namoonni 3, Doobbee keessatti namoonni 3, Qaloollee keessatti namoonni 4 fi naannoo yuunivarsiitii ammoo reeffi nama tokko argamuu ifoomsaniiru. Guyyuu reeffi soorata bineensaa irraa hafee fi gariin qaama isaa nyaatamee argamaa turuu kan himan jiraattonni ilma namaa ta'uu isaaniin alatti bocni dana qaama isaanii jijjiiramuurraan kan ka'e addaan baasuun daran ulfaachuus eeruun gochi kunis tibbana guyyaa guyyaadhaan mudataa jiraachuu ijaan kan argan ni dubbatu. Daandii gubbaa irraa qabuudhaan maqaalee dharaa garaagaraa ati hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda dhiyeessii taasiftaaf seelii diinaatti dabballeedhaa fi kanneen biroo hedduu itti maxxansuun yeroo dheeraaf ergaa darraa turaniin booda kan fedhan keessaa baasanii ajjeesu kan jedhan jiraattonni mana adabaa aanaa sadaffaa Hannee Diimaa Kellaa Gafarsaa Dirree Sololiyaa fi kanneen biroo hedduu keessatti ammallee dargaggoonni dararamaa hamaa keessummeessaa akka jiran himu. Kaadiroonni murna bilisiginnaa kana gochaa jiran kanneen akka Inspektar Nagaash, Inspektar Kinfee, Komaander Darajee, Komaander Tashaalee fi Koomishinar Shitaayee kanneen jedhaman ta'uun himameera. Murni bilisiginnaa guutummaa Oromiyaa keessatti yakka daraan hamaatee gara jabina daangaa darbee uummata Oromoorratti ergamtoota isaan raawwachaa turuu fi jiraachuun kan hin haalamne ta'us dhugaa uummataa ukkaamsuun bulchiinsi isaanii gaarii ta'uu fi diimokiraatawaa kan ta'e fakkeessuuf ammoo kan nyaatan akka hin baramneef afaan ataawwachuun arraba dhadhaa dibatanii miidiyaalee isaanii irraa diimokiraasii sobaan lafa macheessaa oolu. Gochi ajjechaa isaanii caasaa bulchiinsaan deeggaramuu irra darbee gareen namoota dhuunfaan gurmaan magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti maqaa 120 bakakkaa fi kanneen kana fakkaataniin namoota dararaa fi ajjeesaa jiraachuun barameera. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraanaa iddoowwan garaa garaatti fudhachuu beeksise. Gabaasa eebila 24 bara 2026 kan isin biraan gahaa jirruun waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen guyyaa eebila 24 bara 2026 fi guyyoottan isa duraatti aanan humnoota mootummaa irratti naannolee garaa garaatti tarkaanfii waraanaa fudhachuu beeksise. Akka ibsa kanaatti zoonii giddu galaa kaaba shaggar aanaa dagam aliidooroo ganda tafarraatti ganama suubiin tarkaanfii fudhatameen miseensonni humna mootummaa irratti miidhaa du'aa fi madaa'inaa ga'uu himameera. Waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa garaa garaa keessaa bireenii tokko jororoo isaa waliin akkasumas qawwee kaamaa 20 fi hidhannoo biroo irraa hiikuun namoota lama ammoo jiraatti booji'uu ibseera. Gama biraatiin eebira 22 haga 23 bara 2026 zoonni lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Haroo Bulluq magaalaa Haroo Shooxiitti birgeediin abiddaatiin tarkaanfii fudhatameen miseensota humna mootummaa irratti miidhaan ga'uu himameera. Meeshaalee waraanaa keessaa saaxina rasaasaa bireenii tokko jororoo waliin akkasumas qawwee kaamaa 24 irraa hiikuun galii dhaabichaaf oolcheera jechuun ibseera. Dabalataan zoonii lixaa keessatti birgeediin urjii lixaan jedhamuun beekamu aanaa Sayyoo Noolee ganda lalisaa Geecoo keessatti galgala sa'aatii 12 irratti tarkaanfii fudhate miseensota waraanaa mana dhugaatiitti walitti qabamanii jiran irratti tarkaanfii fudhateen meeshaalee waraanaa 3 kilaashii rasaasa 90 irraa hiikuu ibseera. Akkasumas Arsii lixaa aanaa Heeban keessatti eebila 24 bara 2026 tarkaanfii biroo waraana mootummaa irratti fudhatameen miseensota humna mootummaa irratti battalatti ajjeesuu jiraattis booji'uu qondaalli waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksise. Ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baaseen qawwee kaamaa 3 hidhannoo garaa garaa fi meeshaalee nyaata itti qopheeffatan kaambii isaanii keessaa irraa hiikuu beeksisuun lolli hanga bilisummaa fi birmadummaa uummata Oromoo mirkanaa'utti kan itti fufu ta'uu beeksaniiru. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Iraan dooniiwwan ulaa Hormuuz qaxxaamuran irraa kaffaltii jalqabaa sassaabuu jalqabdeetti jedhame. Eebila 23 bara 2026 mootummaan Iraan yeroo jalqabaaf dooniiwwan ulaa galaana Hormuuz qaxxaamuran irraa kaffaltii taarifaa sassaabuu jalqabuun isaa ifatti beeksise.
Akka qondaaltota mootummaa olaanoo biyyattii himaniitti galiin jalqabaa kaffaltii kana irraa argame herrega baankii giddu galeessaa irratti galmaa'eera jedhan. Itti aanaan dubbii himaa mana maree Iraan Hamadarza Haajii Baabaayii odeeffannoo kana mirkaneessuu isaanii gabaasni bahe ni mul'isa. Gama biraatiin miseensi mana maree Alaareezaa Salaamii madda amanamaa obeeffachuun akka jedhanitti abbootiin taayitaa kaffaltii dooniiwwan ulaa kanaa qaxxaamuran irraa sassaabuu sirnaan jalqabaniiru jedhan. Kaffaltiin kun akka gabaasotaatti gosa fe'umsaa doonichaa, baay'ina isaa fi sadarkaa yaaddoo yookiin riskii irratti hundaa'e. Iraan ammoo murtii guutuu gatii taarifaa murteessuu fi akkamitti akka sassaabamu irratti fudhatteetti jedhan. Haa ta'u malee haga ammaatti dooniiwwan meeqa kaffaltii kaffalan yookiin waliigalaan galii hammamii akka ta'e mootummaan Iraan ifatti hin ibsine. Ulaan galaanaa Hormuz kun duraan karaa galaanaa addunyaa bilisa ta'e ture, garuu erga Ameerikaa fi Israa'el guraandhala 28 bara 2026 Iraan irratti haleellaa waraanaa raawwatamanii booda haalli naannichaa jijjiiramee daldalli galaanaa gufuu keessa seenee jira. Dhimmicha amma sadarkaa addunyaatti xiyyeeffannaa guddaa argachaa jira. Sababni isaas ulaa Hormuz daldala boba'aa fi anniisaa addunyaatiin murteessaa ta'uu isaati jedhan. Iraan ergasiis of eeggannoo ulaa galaanaa isheef gootu duubatti hin deebine. Keessumaa ulaa Hormuz eeguuf doonii saffisa guddaa qaban bobbaasuun addunyaatti balbala cufuu itti fufteetti. Ulaa Hormuz irratti bidiruuwwan xixiqqoo meeshaalee waraanaa ofirraa qabanii fi saffisaan imalan baay'inaan mul'atu. Iraan bidiruuwwan yookiin dooniiwwan xixiqqoo kunneen yeroo rakkoon akkanaa mudatu ramaddii jedhame. Daandiin murteessaan boba'aa addunyaa irra daddarbu kan ta'e ulaan Hormuz irratti amma baay'inaan bobbaafamanii jiru. Bidiruuwwan haleellaa raawwatan kanneen yaaddoo karaa kanaa jiru daran ammeessaniiru jedhame. Iraan dooniiwwan kontiineroota fe'an lama naannawaa Hormuzitti kan to'atte hoomaa bidiruu kanneen bobbaasuudhaani jedhame. Tarkaanfiin Iraan kun isa Ameerikaan humna galaanarraan olaantummaa argachuu himataa turte tuffachiiseera jedhan xiinxaltoonni siyaasaa yeroo kana. Ulaa guutuu addunyaa murteessaa ta'e kana deebisanii banuun hagam rakkisaa akka ta'es akeeka. Ameerikaan dooniiwwan xixiqqoo saffisaan imalan kunneen tuffataa turte. Kanaaf dooniiwwan gurguddoo Iraan qofa irratti xiyyeeffataa turte jedhame.